Anin jenne walitti marmuu kana. Anin eeyyamne har'a kolfaa wal simannee je har'a ammoo bu'aa wal gaggeessinaa. La jilbeeffate akkas kunoo maxammaxuun boolee keessatti. Anin jenne ani keessaan qabu gaafa isheen ol baatee boosee sanaan hin dirmadhu. Ma fidde sin jedhu baga sin jedhu anaanis hin jedhu eela. Itti cafaqamuun amma kunoo mala akkanatti walitti laxxafamaniiru. Ji'a kana ji'a lamaan kana booda immoo gargar ba'uutu dhufa laboo mimmaa naqachuu yaa Oromoo na dirmadhaa jechuutu dhufa. Akkas kunoo laqu beelaa godheefi ungate kaa isgo inaafuun amma ga ki'u jechuun amma ga. Dubaayii amma Ameerikaa namatti fakkaachuun ara qubeela agarsiifanna yubbo maashaallah nagaan irraanfanne immoo nagaan isiniif haa ta'u bakkuma jirtan hundumatti nagaa keessanii jirtu maamiltoota kiyyaa baay'een sin jaaladha baay'een sin kabajaa warroonni maamila naaf hin taanellee maatii naaf ta'aa isiniin jedhaa yuutuubii koo sabiskiraabii laayikii sheerii gochuu hin dagatiina. Walaa jajjabeessinuun siniin jedha dhugaa dubbachuu fi an akkattan abbaa kiyya biyya kana fidee torbeemma lama bashannaniif jedhee kan inni galu dhabe inni kaan abbaa manaasa akkanatti fidata isa kaaniif roobe anaaf hin karfaffaayemoo isa kaaniif shiife anaaf gogaa roobemu maalime dhugaa rabbi ani gubadhe inaaffan mataatti ol nanamme ani abbaa makiyya fideeman guyyaa lama yoo ta'u torbeen lamallee torbee lama miti guyyaa lama guyyuma lama guyyaa lama waggaa lama miti guyyuma lama uffee jedhema osuma tasnaan na'ee gala ta'e maal ufiin jedha dhugaa rabbiin abbaa kiyya fidachuudhaaf waggaa fi ji'a jaamu kan fixe ergan karoorsuu eegale erga nama gaggaafachuu jammare garuu hedduu ulfaata. Dhugaa rabbii baay'ee waan ulfaatuuf abbaa kiyya fidachuu hin dandeenye inni akkasitti fireendii isaa fidatu kuni mee akkamitti isaa mijateetu mee natti maa warri beektan koomentii jalatti naa barreessa fara karaa faladha kun karaa siin jettan sanaan immoo deemee ilaalame abbaa manaa miti hiriyyaa miti obboleessa miti ani abbaa makiyya na alchee fidadha dheeni dhugaa rabbii naa mijachuu dide. Mee maaloo fala sanaa tola ufumo birrii ma'a baasanii ufumo mee akkamitti dhufaa jiru jarri kun anoo birriitiin isoo yaale haqimii kiyyaa ol na gaafatanii abbaan kiyya soo ufee astura kan abbaa kiyyaa soo kanan han danda'u ana hedduu takkanatti baay'ate dhugaa rabbii isiniin jedha amma kunoo lakkanatti abbaa manaa ofii fidatanii kunoo qubeelaa walii godhu boolee keessatti akkanatti walitti gaggabanii walitti gogu waliillee jilbeeffatanii qubeelaa walii godhu anoo isa kana hundan barbaanne ana abbaa kiyyan barbaade meema koomentii jalatti naa barreessame warri beektan karaan isaa salphaadhaa akkanatti fidachuu dandeessaa warri jettan mee karaa sanatti maame akkuma amalli keenya gara garaa bifti keenya gara garaa yaaduu sammuu keenyaallee gara gara dhahaa jechuudha amma silaan talli kun hamma abbaa manaa shakkanatti fiddeetti gaggabdee qubeelaa ishee fidiru obboleessa dhiiraa yoo qabaatte maa obboleessa ishee fidatiin dhugumatti hojii fiddee isa hojii isa galchite taanaan karaa nama qabatamaa fidde taanaani obbolaa dhiiraa dhabdemu aalii dhabdemu maaf fira ishee fidatiin isa misgaanaa qabu dhugaa rabbii jala inni amma akkas gaggabee boolee keessatti jilbeeffate ji'a lamaan irraa kanan jiru inkuta dubartii biraa arka tokko gaafa ishee kanarraa kan qabu funaannatee kunoo akkanatti isheen isa fidde kana borweed isin beeku jechuu danda'a ammallee la jilbeeffatee qubeelaa godheef haadha shibbeeka moo abbaa shibbeeka moo obboleessa shibbeeka eenyu isheetu beekaa kunoo akkanatti fiddeetti gaggabdi gadi badii zariin gadi badii harree woribbii fuutii jedhan silaa nutti manis nuun galu
nu gorsanis nutti seenu gorsi nama akka harreetti dhageenya akka harree oshee yoo jenna harreen hin deebiti. Amma kuni ijoollee baay'ee as keessatti rakkatanii agarti. Maaf fiddi nama kana maal ishee fayyada? Abbaa manaa ishiitii haa jennu. Abbaa manaa ishii kana ofii jiraachisti moo isa ishee jiraachisame ana kan naan galle kanadha. Dhugaa rabbii lamma akkanatti walitti goganii wal dubbisanii wal fudhatanii galu. Ji'a lamaan har'aa immoo akkanatti wal lolanii wal gubanii ati narraa bahiitu jira ati achi deemiitu jira. Gaafa kana miidhamaan ijoollee ishee kana boodarra dhuftu jechuudha. Kanaatiif iyyuu adaraa rabbi nurraa dhaabbadhaa warra abbaa manaa keessa fiddan yoo fiddan immoo ollaanitti ol hin baasina. Achumatti ukkaamsadha. Dubartiin biraas hin jalaa cabachabdee ofitti fudhatte kisaaraa galtu. Kanaatiif iyyuu fuudhi dhiisaa muuddii beekaa isiniin jennaan. Mala durbi irra caaltee fudhachaa jirti jedhan of eeggadha warra abbaa manaa fidattan dhugaa gooftaa. Innaa akkasii isiniin jedhaa hordoftoota keenya waan darbe irraa waa baranna. Isa dhufuuf garuu wanti darbe sun nuuf mana barumsaa ta'uu qaba. Mamma yoomitti gorfamne otoo silaa dhagaa hammatee gorsa mubaarakitti dhagaama dhugaa rabbii. Isa ni jiraa keenyattis du'aa keenyattis rakkatu jechuudha. Garuu maal godhare lootii gurra namatti rarraasanii amma akkanatti agarre mee ji'a lamaan kana immoo waa agartu na taasifaa ta'aati. Inni har'a akkas walitti gaggabsu kun ji'a har'aa kana immoo waa biraatu jira. Osoo beeknu huba wajjin jette sareen jedhu osuma agarruu callisna. Osuma namoota caqaman namoota gaa'ela isaanii keessatti gufuu ta'anii sababii isaan ofii isaanii waan gaariin hojjennetti gaa'ela isaanii gufuu baay'atuuf hin beekna. Maaliif ollaan bultee beeka akkatti bulee abbaatu beekatti Oromoon akkatti jiraata waan beekaniifi ammoo rimaammadoo